Dura furatan sunan di famajja. Jamal itu kala. Ayi ka bagana ganno itanis injinna. Atis bagana ganno te. Jamal makan kayaknya juga. Jamal ma. Kiyya makan Jamal kadir jedhama. Akkuma argaa jirtu. Biyya dammoo arsidi ta'an dhaabbate. Interview kana ta'uudhaaf fayyamamaa dammoo interview kana ta'uun duraan dursatti gaaffii qaba. Okay, gaaffii jechuun gaaffii kanaan alaa taate sirraan taqabballu. Jechuun gaaffii makan irratti waa'ee keessan yookaan immoo waa'ee guruppichi keessan irratti hundaa'eetiin baname irratti kan xiyyeeffadhee gaafadhu. Gaafii irra gaafachuun hin danda'amu waan inni si gaafatu qofa dandeennaan deebisii dadhabnaan hin danda'amu jaa akka gareen tun jettu. Okay, yes. Dhageessa jirta. Okay. Ni amma jechuun yaani interviin taatamuun taatu. Ninta ishee tanaaf ofis jechuu jira. Assalamu alaikum warahmatullah. Okay. Ilaalcha dhugaa keessa nama seensi akka dhugaatti jireenya namaaf ijaaruu danda'a kan jedhu gaafachuu barbaade malee waan birootiin miti sin jedhu. Jechuun ati yaani mallattoo keessaa lallataa achi booda gaa nuti walitti finna malee ni kaa'ame namni godhuu hin dandeenyu wayita. Walumaan gahuudha. Okay, rakkoo qabu bakka ati na fokkii jedhaa Okay, Jamal Kadir ati lallataa isaa akkuma argitu Jamal Kadir jedhama biyyi kan godhamu arsiilee ta'an dhaabbatee sin jedheera. Okay, arsiilta ana adabba. Jamal kuni jaalallee qabamoo jaartii qabame? Lakki jaalallee qabu tanaan dura dhaaku jaalatteetiin ni qaba ture isin dammoo yeroo sun biyyatti. Amma isin dammoo yaa'u jireenya biroo keessatti heerumtee jirti yeroo isin akka wal fuunu barbaadutti ani biyya biroo ture. Ani as dammoo yaa'u yeroo isin jireenya barbaadu sana asii wajjin jiraachuu waan dandeeddeef isin immoo jireenya biroo uumattee heerumtee jirti isin jedha akka kana haalli yookaan dammoo jireenya biraa jechaadha. Okay, kala sarasanii hura koo hin qabuuti. Jamal kuni qallaadha moo furdaadha? Yaa'u qallaallee hin jedhu furdaallee hin jedhu jiddu magaleessa keessa. Ni dhaga'amaa mi? Ni dhaga'ama Oromoo ni dhaga'ama qallaallee miti furdaallee miti jiddu galeessaa siin jedhetti Jamal. Dhaga'uutu jira. Oromoon gabbu'ee jiraacha bakkaataatiin fakkaattee Jamaalitti fufeeyyee qallaallee miti furdaallee miti jiddu galeessaa ittee turte. Okay. Bifti teetoo hangam takka kiiloo meeqa kaastaa umriin teetoo meeqa meetti fufte? Ani bifti tiyya diimaallee miti gurraachaallee miti magaalaa. Umriin tiyya dammoo umrii barana 23 ga'ee jira. Kan itti dhaladhe dammoo 19 irratti kan dhaladhe. Na dammoo bara 23 jechaadha. Kiiloon kiyya dammoo kiiloo 65 dammoo meetira tokko meetira 75 jira. Okay, mashallah. Waa'ee keetii ibsitee jirta waan jettu dargaggeessa umriin teetoo meeqa? Umriin tiyya 23 kan itti dhaladhe 1991 irratti kan dhaladhe. Barana 23 jechuudha. Amma umriin tee 23 jechuudha. Yeroo maan jettu. Okay, mee kallattumaan shamarran akkam filatta Jamal kee? Ani namni naa ta'a jedhee filadhu waan tokkoffaa nama bifaan filadhu dheeratee fi hin jaaladhu gabaabbateefis hin jibbu. Anuus namni jireenya kiyyaaf naa ta'a jedhee ilaalu nama ilaalcha gaarii nama sammuu qabu yookaan immoo diimatu osoo hin taane yookaan immoo bakka ilaalcha sammuu agarsiisa.
nama akka ofiitti natti jaalate jireenya ofii barbaadu nama jireenya barbaadu yoo argateetiin jedhe ni barbaada. Maaliif anas dammoo yeroo tana keessatti jireenya koo uummadheetiin wajji jiraatu nama barbaadu nama akka kiyyaan ni barbaada jedheetiin ilaala. Ani wasiyaa namni akkasii osoo argame baay'ee dasiteedha. Wah, masyaallah. Yani nama gaarii jechuun nama gaarii jireenyaa si ta'uu jechuun walumaa galatti. Ilaalcha gaarii nama qabu keessan jechaadha. Yani Andammoo akka kiyyatti. Yani before barbaadu gaarii ta'uu si malee. Ani akka kiyyatti bifatti illee namanu namni diimateef hin jaaladhu gurraachateef dammoo hin jibbu. Maaliif jireenya kiyyaafis kan na barbaachisu nama na jaalatu qofa nama ilaalcha gaarii qabu nama namummaa qabu barbaadessa. Maaliif namummaa namarraa hin jijjiiramu diimni dammoo yeroodhaan booda waan qayyaramu yookaan dammoo dheerachuun illee yeroon booda digdirin waan jiru ilaalcha gaarii qabdee jennaan haga isa dhumaa haga guyyaa qiyamaatiittuu nama wajji jiraata jechaadha. Ani namarraa kan barbaadu ilaalcha gaarii fi haala gaarummaa qofaas hin jira sana. Haala gaarii qabaatudha. Shamarran keenya nagaa jiranii warreen haala gaarii qabaatan akka isaan deettanii jamaaleen haa jettanii. Jamaalatilleen tasii taate yoonii fi asirratti waan ati ulaagaalee akka ammayichaa jirtu kana taguuttu yoo kadhuftu taate kan isaan deettee haa jechuun jaalala gaafachuu ni dandeessan seenjaa jamaal keenya guddaa galatoomii ulfaadhu seenjaa. Atis nuuf galatoomii nagaan na jiraadhu sin jira. Namummaa ishee barbaada.